Abbasuma Ajmaleedha. gurbatiin kuni maal ta'e maali? Wanta fakkaachuu hin qabnetti maa fakkaata gurbaan kun? Ijoollee mee warri gurbaa kana argitan maal jettu laata? Gurbaan kun amantaa musliimaati kan qabu. Garuu itti fakkaateetti qoosaadhaaf waan kana baadhatee deemuutu jira. Warri waan kana argitan akkam jettu? Warri qeensootaa fi warri musliimaa sheekoonni maal jettan? Sheekii fi qeensiin waan kana argitan maal jettu? Maal gorsitu mee laata? Namni kun nama musliimaati, amantaa musliimaa kan qabu. Garuu osoo amantaa jijjiiratiin nan jijjiiradha jee qoosaadhaaf wanna kana bineensa kana gaa ofirratti baadhatee jira. Wanna harka irratti argitan kana laal. Mee gaa warri amantaa musliimaa sheekii fi qeensiin maal jetta waan kana irratti laata? Arab basma 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 Arab basma maal jechaa jirta gurba? Rabbitti namanan. Kanamaaf baadhattu reeduba. Kanamo. Oromoo takka jechuufi waan qabnu waliin qabna jee kaayadala takka lama sadi. Amma kun waa'ee dhimma Oromummaatii fi Oromummaa mirkaneessuu dhabuu keessan galu barbaadu. Oromoon isaan jimaamata nu hojjaa uffatan. Dukkan. Oromoon takka waan ta'eef waliin qabna. Waan qabnu waliin qabna. Saniif hin kaadhe. Akkuma gurbaan sirba madaqoodhaa dubbate sun kiyyaa barraa gayyo. Waan qabu waliin qaba. Waan dhabu waliin dhaba. Barraa. Kana yaantumaa qabu hin eeginaan cabu. Barraa.